everybody, anybody, somebody, nobody. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroo hedduu ni jenna isaan kun maali akkamittis fayyadamna ka jedhu lesson guyyaa har'aa keessatti ilaallaa jechuudha. Ladies and gentlemen, welcome to Oro English. This is Oro English with sis. Baga nagaan gara Oro English dhuftan. Har'as lesson baay'ee bareedaa ta'e jechoota redundancy guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu akka bareedaatti ni ilaallaa jechuudha. Watch till the very end of this lesson. Let's dive into it. Great. Everybody. Yeroo jennu gruppii namoota jiran sana hunduma isaanii jechuudha. Everybody gaafa jedhu nama hundumaa jechuudha. Nama 10tu, nama 15tu, nama 20 jira yoo ta'e hundumti keessanuu jechuudha. Nama hundumaayyuu everybody. Fakkeenyaaf everybody get ready. Everybody get ready yoo jenne hundi keessaniyyuu qophaa'a. Hundi keessaniyyuu qophaa'a. Namni kamiyyuu qophaa'uu qaba jechaa jirra jechuudha. Kanaafuu everybody gaafa jennu nama hundumaa jechuudha. Anybody gaafa jennu immoo namoota sana keessaatii nama ta'e. Mr. X ta'uu danda'a, Miss X ta'uu danda'a, Mr. Y ta'uu danda'a, Miss Y ta'uu danda'a. Garuu a collection of people or a group of people sana keessaatii nama ta'edha jechuudha. Anybody nama hunda toon taane nama ta'e abbaan isaa garuu hin beekamu. Anybody get ready yoo jenne namni ta'e wayii qophaa'e yookiis immoo namni qophaa'e jiraahoo jechuudha. Kana jechuun nama ta'e wayii a group of people sana keessaa barbaanna yookiis immoo akkas akka jennu barbaanna yoo ta'e anybody jechuu dandeenya jechuudha. Good. Clear? Well, so inni kabraan immoo somebody. Sakana magas mara confusion dhuma jedheen yaadu maaliif yeroo garaa fayyadamna waan ta'eef somebody jechuun immoo hammi ta'e wayii hammi xiqqaan group sana guutummaas miti nama tokkos immoo miti hamma ta'e wayii nama 2 3 4 5 ta'uu danda'a group sana keessaatii hamma ta'e wayii somebody gaafa jennu namoota muraasa namoota hedduu sana keessaa namoota muraasadha jechuudha. Namoota hedduu sana keessaa muraasa jechuudha. Good. Inni ka biraan immoo nobody ka jedhudha jechuudha. Inni kun immoo group of people jiran sana keessaayyuu nama takkayyuu namuma takkallee wanti barbaadame hin jiru homaayyuu jechuudha. Homaayyuu jechuu barbaanne immoo nobody ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan kana bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kana bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Thank you. See you again.